daawwattoota imeen alamanaan nama saana kam jirtan isiniin jannaa oduu saaqnaatiin isinitti hima an Muhammad Siraji. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dantaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu maltu hojiirra ooluu qaba jaan. Ministeerri muummee kun ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti akka jaanitti dhimma dantaa addaa kana Oromoo qofaa miti deeggaruu kan qabu. Dhimmi dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu heera biyya tanaarra jiru hojiirra ooluu qaba jaanii jiran. Ministeerri muummee kun kana malees gaaffilee gaazexeessota biraa kan birootiif deebii kennanii jiran. Kantibaa itti aanaan magalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa dargaggoota hojii dhabeeyyii hedduu qabannee yeroo itti teenyurra jirru jaan. Fandii marmaartuu dargaggoota magaalaa tanaatiif dhiyeenya ramadamee birrii biliyoona lamarratti mari'atame irratti kantibaa itti aanaa Taakkalaa Uumaa kana kan jaan. Fandii kana hojiirra oolchuu eegaluuf qophiin xumuramuus eeraniiti jiran. Fandii kanaan dargaggoonni hojii dhabeeyyiin dameewwan hojii garaagaraa irratti akka bobboof deemanii simanii jiru. Qoreen jiddugaleessaa ODP bakka Dr. Warqinaa Gabayyootti Umar Hussein miseensa qoree hojii raawwachiistuu taasisuun filate. Wajjirri jiddugaleessaa ODP qoreen jiddugaleessaa ODP walgahii isaa guyyoota sadiitiin dhimmoota garaagaraa irratti mari'atee murtii dabarsuu beeksiseeti jira. ODP'n gaaffii uummataa yeroon deebisuu dhabuu fi keessa isaa qulqulleessuu dadhabuun caalatti adeemsa isaatiif balaa ta'uu danda'a jedhame. Dhaabni kun gaaffii uummataatii fi waan uummanni jechaa jiruuf gurra kennuu akka qabu kan dubbatan hirmaattota ayyaana hundeeffama ODP waggaa 29ffaatii fi bara injifannoo Oromoo waggaa 1ffaati. Ayyaanni hundeeffama ODP waggaa 29ffaa waggaa 1ffaa bara injifannoo Oromoo waliin magaalaa gudditti Oromiyaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidataa naannawaa Sulula Garbiitti bakka jiraattonni aanaa 5 argamanitti kabajamee jira. Namoonni ayyaana kanarratti hirmaatan ODP'n rakkoo hin furamin hedduu waan qabuuf rakkoo isaa furuuf xiyyeeffannaa kennuu akka qabu dubbatan. Hoogganaa bakka tokkotti yakka hojjete bakka biraatti muuduun sirri akka hin taane simanii jiran. Akka inni humna dhabu waan godhe keessaa wanti guddaa waan nutti taajabnu inni guddaa yoo jiraate kanadha. Kaleessa kanatee jedhamu bakka irraa bakkatti sochoosuu utuu hin taane of keessaa baase Oromoon saba hin dhabne kan barate hin dhabne hojjechuu kan danda'e hin dhabne isaa fuulduratti fidee jijjiirama amma dhufe kana hundeen akka gad dhaabatu gochuuf ciminaan hojjechuu qaban jedha. Paartiin biyya bulchu tokko dirqama uummata dhaggeeffachuun dirqama. Innis immoo maalidha? ODP'n uummata Oromoo bakka bu'ee jira. Uummanni Oromoo maal eeggata? Maal barbaada? Kan jedhu sirriitti ilaaluun dirqamadha. Wanta uummanni walii galatti uummanni Oromoo gaafachaa jiru walii galatti deebiin argatu taanaan ammallee ODP'n borullee OPDO borutti deebi'uu danda'a jedhee yaadan akka mataa kooti. Kanaaf iyyuu dirqama uummata bakka hundatti uummata dhaggeeffachuun dirqama ODP jedhee nan yaada. Barreessituun ODP kutaa magaalaa Lidataa Gannat Qixaawu biyya tana ceesisuuf namni hundi hirmaachuu qabaa jedhan. Olola Oromoo irratti oofamaa jiru irrattis qabsaa'uun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiran. Imaanaan nurra jiru umaanaa biyya kana ceesisuuti. Itti gaafatamummaan nuti harkaa qabnu baay'ee ulfaataa fi biyya kana guddisuu keessatti gaheen keenya guddaa waan ta'eef qarree fi qeerroon gaheesaa har'as bahuutu sarra jiraata. Hayyuun jiraatan gaheesaa bahuutu sarra jiraata. Wantoota xixiqqoo garaagaraatii fi wantoota sooshaal miidiyaadhaan afarfaman hundi dhugaadha jettanii fudhachuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Uummanni Oromoo sirna isaa sirna dimokiraasiitiif waardiyyaa ta'uu akka qabus dhaamanii jiran adda Gannat. Rakkoo naannoo daangaa Oromiyaatii fi Amaaraatti mul'atu furuuf qindoominaan hojjetamaa jiran aangoonni naannolee lamaanii. Hoggansi biiroolee bulchiinsaa fi nageenyaa naannolee lamaanii har'a magaalaa Baardaaritti dhimma kanarratti ibsa waloo kennaniitu jiru. Ibsa kana kan kennan hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuutii fi gita isaanii naannoo Amaaraa Koloneel Allabal Amaaraati. Koloneel Abbabaan hariiroon uummata lameenii kan barootaa ta'uu eeranii daangaa naannolee lamaaniitti rakkoo nageenyaa kan uumu daldaltoota siyaasaatii jedhanii jiru.
jijjiirama akka biyyaatti dhufee uummanni naannolee lameenii harka wal qabatee tiifachuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Hoogganaa itti aanaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Amaaraa Allabal Amaaraa gama isaaniitiin rakkoolee nagaa fi tasgabbii naannoo daangaatti mudatan waaraan furuuf waliigallee jirraa jedhanii jiru. Qoreen dhimma kana adda baasuu kan hundaa'e yommuu ta'u karoorri hojii waloos qophaa'ee jira jedhamee jira kan gabaasee Dajanee Guutamaati. Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat hiriira mormii bahan. Jiraattonni aanaa kana akka jedhanitti karaa aanaan kun naannoo Amaaraatti wal daangeessu irratti daangaan Oromiyaa cabaa jira. Jiraattonni aanaa Boosat rakkoo nageenyaa naannoo daangaa naannoo Oromiyaa aanaalee Boosatii fi Fantaallee akkasumas naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankoraatti mudateen miidhaa gahaa jiru mormuudhaan hiriira bahanii jiran. Namoonni hiriira bahan daangaan keenya kabajamuu qaba, nageenya aanaa keenyaa nuufaa eeggamuu dhaadannoowwan ja'an dhageessanii jiran. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Boosat Kadiir Godaanaa rakkoo nageenyaa daangaa irratti mudate furuuf manguddoonni bulchiinsa godina Shawaa Bahaa waliin hojjechaa akka jiran himan. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaatis aanaa Minjaar waliin ta'uudhaan hojjechaa akka jiru obbo Kadiir bilbilaan OMN itti himanii jiran. Bulchiinsa ta'ullee akkasumallee godina irraallee aanaa irraallee ammallee manguddoota aanaa Minjaarii fi akkasumas aanaa Boosattii walitti dhufanii hojjechaa jira waan ta'eef akkasumallee makalaakaa walakkaa jira waan ta'eef haalli hojjetamaa jirus nageenya kabachiisuudhaaf gaariidha. Yeroo ammaa kana haalli nageenya aanaa Boosatti tasgabbii akka qabu obbo Kadiir himanii jiran. Sababni rakkoo nageenyaa tibba kana naannoo sanitti mudate babal'ifannaa lafa daangaa Oromiyaa cehuun godhamu akka ta'e bulchiinsi godina Shawaa Bahaa tibba dabree beeksisuun ni yaadatama. Qonnaan bultoonni magaalaa Sulultaa Qaasoo Sarbii daangaa bosonaa keessatti hafan daandii bahinsaa fi galiinsaa dhabanii rakkoo keessa jiraachuu himatan. Qabiyyee isaanii seeraan alarraa fudhatamee waan falmaniif qofa hojjettoota dhaabbata kanaatiin rakkoon irra gahaa jiraachuu dubbatanii jiru. Fayyisee Sanbataa bara mootii Hayila Sillaasee irraa eegalanii qabiyyee qabatan irratti dhiibbaan irra gahaa jiraachuu dubbatu. Absalaam Hassan adde Fayyisee dubbisee jira. Ani maqaan koo Fayyisee jedhama. Ani ananitti hafe gizee Hayila Sillaasee tan dhufe. Hayila Sillaasee dura daggaa 25tti. Mucaan kunillee asumatti dhala daa'ima 7 dhallee na jalaa badda 2 malee daa'imni 5 jiru dhiira 3 dubara 3 biyyaa fidadhee asumatti heerumsiisee guddise abbaan warraa koo. Heerumsiisee akka argee akaakilee arge. Garuu gizee safaraa ka'a jennaan namichi hin ka'u jennee dinne nama 3 tafe bakka bootaa kanatti. Tokko gaara san tokko dakana mana 3 tafe safaraa odoon ka'in. Warri safaraa ka'e sun akkasittuu maftii qabatee nu asumatti cokkonamnee hafne ati qe'ee kana haftaamidha. Ani manan qabadheen na fide biyya abbaa warraa koo. Dhufnaa manuma kanas seenee asumattaan horee inni ciisanyaadha. Ciisanyaa taanee bulle garafameetan dhoqqee hareetan harkaan daaketan bule gabaree meeqa qallabeetan noore akkanatti noore damoozan qabu inni uccii deema isa ucciitti ergatte anasittan qaxxaamee noore gizeen darbee immoo luwwixiin dhufe gizee luwwixiin dhufu amma zooree nama sittan nooraa nan bulaa nan ka'a daa'imati wajjin nan nooraa namicha maan beeku akka isaan itti dhufanii sin beeku ani dhufanii karra qabatanii daa'imtu lumaa gaddeemti makiinaa namaa xoofuu amma waaqa galata malee isaan bootaa kanan beekanii olumaa gadi kaatu. Qaniin darbee guddatan karaa baanu dhabne karaa gallu dhabne wajjinan buna dhuga duraan wajjinan nyaadha. Zooranii xilaatanaa ta'anii akka namni natti seen zabanyaan isaaniillee akka nan dubbisne bootaa ofii gaafannaa mucaa kunoo ijaarrachuu jammarraan biyyiin ijaarrata nu dhoowwanii hoggaan meeqa daa'imti tan karaatattee dhiirri 2 qe'ee kanan jiran olumaa gaddeemanii bulu ormaa makiinaa oofanii amma immoo karaan baanu balballi kana atirii si atirra mana gaarii si ijaarra manni tokkicha kana jira gizeessan
si ijaarredhanii tannatti dhufan ishiin jedhe inni sumaan beeku ani sumaan beeku ala bayeen beeku lawwitiin dhumnaana dirii sabsabaa cancoo dira sindeema waciisumunii takkaanan jammare biyyatu beeka akkanitti bulu daa'imti tuni gaarra ubbeennan bootaa ofii karakkaruu dabba maa nutti dubbataa maalirraa qabaa lafta mangistiitti wanaafis immoo mangistii kenna gabaree araashiidha jennaanuma ittafne nuu kenname maasaa bal'aa qabna maasaa nurraa dhowwan qeedhaa nutti seenuu waaqa dhowwe malee kanaa nu dhowwuu barbaadan balbala kara baanuun hin qabnu kara galluun hin qabnu asiin kanniisa jira kanniisa daa'ima nyaata asii fuudhaniitti immoo kunoo karra keessa godhan kanniisa karaa baanu karaa galu oo baanna yaadda oo galu na yaadda ani duraan haftaamii jalattan qaxxaamaa dinnicha gurgureetan akaayii gurguree shillixoo gurguree daa'ima too guddifadhe waan qoraan hin beeku kun hunda sitti dhalatee har'a bootaan dhabaan bootaan itti arrafu bakkum tana kuno tanaa giddiin uteechisu oo baanu siqaayii oo gallu siqaayii buna daffisee ala kanatti onnan akka namaatitti dhugaa xonqaayii dhadhanii na arrabsu ani xonqaayii natti hin beeku akka oromootottan obbulcha malee lamanyaa isaanii naannoo xinnaa isaanii naannoo kantibaa mucaa ajjeecha sitti ijoollee teenya hoo dhufan ajjeecha fitti gamu karatti baa'u qabeen karatti galu wallaalee ilma koo. Naannoo Harargeetti balaa tiraafikaa yeroo yerootti uumamuun lubbuu namaatii fi qabeenya irraan miidhaa cimaa gahuu xiqqeessuuf shofeeronni seera tiraafikaa akka kabajan gochuun barbaachisaadha jedhan jiraattonni. Jiraattota keessaa kanneen OMN'f yaada isaanii kennan balaa guddaan gahaa kan jiru harka caalaan seera tiraafikaa kabajuu dhabuurraa kan maddee jedhanii jiru. Oduu Musaa dabalata qaba. Naannoo Harargeetti ka'umsi balaa tiraafikaa humnaa ol fe'achuufim ariitii humnaa olii akkasumas xiyyeeffannoon konkolaachisuu dhabuu akka ta'e namoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Ka'umsiin balaa kana ariitiin saffisaan waan deemaniif makiinaan jimaa nama idaanii feenangaa seera kursii ala. Naannichatti to'annoo fi hordoffiin gara tiraafikaatiin taasifamaa jirus laafaa akka ta'e himaniiti jiran. Tiraafikoottiinis makiinaa uummata manjaafiqaatiin qabne. Gubboodhaan dabarsaa deemu jirti uummata manjaafiqaatii kana gubboon dabarsaa ijoollee kana beenta jebbeen. Tiraafikiinis seera dhaabbatee laalee hin kabachiisu. Kanaafuu tiraafikiinis dirqama isarra jiru akka nuu ba'u. Yoo waa balleessanillee dhaabanii dirqamaan dhaabsifnee irraafuu namallee hin dhaaban hattaa namallee yoo dhaaban jirru kan dhaaburatti fakkaanna jechuudha. Konkolaachiftoonni seera tiraafikaa hunda kabajuudhaan socho'uu qabas jaameeti jira. Karaan twistii hedduu qaba keerlas ta'ee namni deemuu qabu naannoo kana ispeeshaalii naannoo Harargee kana gisee namni dhufe ifa eeggannoo hedduu barbaachisa. Dura dursee konkolaachisaan tokko yaadni isaa bal'aa ta'uu qaba. Gisee makiinaa tanaas oofu yaadni isaa karaa biraa faca'uu qabu. Karuma makiinaa kanarra taa'uu waan makiinaa roodii kanarratti yaada biraa dhiisee makiinuma kanarra yaada isaa guutuu qaba parsantii 100 guutuu jechuudha. Balaa tiraafikaa hir'isuuf seerri tiraafikaa kabajamuu qabas jaameeti jiram. Hadaawwachi jirtan OMN ijaaf gurra uummataatii oduu biyya alaa qabna. Haleellaa shorora keessummaa dhiyeenya kana Niwuzilaanditti raawwatamee lubbuu namoota hedduu dabarsee booda dhaabbanni Facebook jibbaa fi loogii sanyii fi bifarratti xiyyeeffate dhaabsisuuf torban dhufurraa jalqabee akka hojii eegalu beeksise. Facebook gochaa shorora keessummaa kamiyyuu Facebook fi Instagram irratti akka hin dabarre gochuuf waadaa galeetii jira. Gabaasa BBC irraa arganne Guyyoo Waariyotu qindeesse.